waan baay'ee tokko nama gammachiisu jechuudha. Egaa haqni kan kee hin badu jechuudha gaafa haqaan deemtu. Gaafa haqaan deemtu haqni kee hin badu. Imimmaan kees lafatti hin badu. Nama kamiyyuu ta'itii jechuudha. Egaa furmaanii tokko argame jedhanii yaada jechuudha. Waa'ee atileetii tanaatiif jechuudha. Atileetiin tuni qabeenya ishii agana kan hin jedhamne dhabdee imimmaan ishee harcaastee miidiyaa irratti baatee bo'atii turte jechuudha. Namni kuni abbaa manaa kooti jettee itti amantee qabeenya qabdu hunduma isaayyuu isaaf bakka bu'ummaa kennitee fi waan ofishiitti gara biyya tokkooti biyya biraarratti deemtuuf jettee nama kana bakka bu'ummaa kennitee bakka bu'ummaa isaa sana sababeeffatee qabeenya intalittii kanaa akka qisaasessee yookiin immoo mana makiinaa waan isin qabdu hundumaayyuu mana 11 keessaa mana 10 gurguratee maatii isaatti yookiin haadha isaa akkasuma firoottan isaatti gurguratee jechaati jechuudha kan jedhamu. Egaa maarree namichi kun amma akka qabametti egaa kan dubbatamaa jiru namichi kun yommuu inni makiinaa isaa fe'atee shugguxii isaa hidhatee yommuu inni gara bakka biraatti imaluudhaaf jechaa jiru qabameetii akka jirudha. Waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Maaliifini haqa namaa nyaatanii raabatanii eessumayyuu gahuu hin danda'an jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf eessumayyuu gahuu hin danda'ani. Yoo namni abbichumna qabaachuu qabaate waaqni immoo bakka jiru hin arga waan ta'eef waaqni haqa namaa hin gatu. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waaqni haqa namaa hin gatu. Intala kana gara miidiyaatti dhufuun ishii sababa guddaa ishiidhaaf ta'e. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii. Egaa isin biras akka nagaa guutuun jiru abdiin qaba rabbiin biraa bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma hundi keenya sooshaal miidiyaa kanarratti argaa jirruti jechuudha. Egaa waa'een atileetii tanaa jechuudha baay'ee tokko namoota baay'eedhaaf gaafii ta'ee namoota baay'ee dhukkubsee namoota baay'ee quuqee namoota baay'ee gaafii baay'ee keessatti uume jechuudha. Haa ta'u malee namoonni osoo waan tokkoon gargar waliin qoodin osoo qoonqadhaan osoo gosaan osoo maalidhaan waliin qoodin atileetii tanaaf baay'ee tokko namoonni baay'een dubbataafi turanii iyyaafi turanii mormaafi turan jechuudha. Gara sooshaal miidiyaatti dhufuun intala kanaaf hin fayyade. Maaliif fayyade onaan jettanii namni jette bar isheen kanuma durayyuu gaafa risaa miidiyaa irratti yookiin immoo gammadaa shawuu irratti interviyuu taate namni waan koo kana hin dhagayin hin jiru jette. Gonkumayyuus gara seeratiin